oduu ammi Suudiin qaxara waliin ni dhaabbannaa jette. Qaxaraa loo baannaa jettee dhaadannaan nutis qaxaree wajjin jirra waa hundaan ejjennoo isii wajjin ni fudhanna jechuudhaan dubbattee jirti. Qaxargaa haleellaa Israa'el irra raawwattee akka malee dallanuudhaan ibsa wal faana nuti haaloo ni baannaa baasaatii jirti. Kanatti aansuudhaan abbaan yakkaa kan yakkaan beekamu Netanyaa'uun mana murtiitti guyyaa irraan tanaa dhiyaateeti jira. Silaa mana murtii dhiyaachaa oolus murteen jechuudha kan namuuf takkalleen hin jirtu yeroo dheeraa irra deddeebiidhaan akka hidhamu hawaasni illee gaafachaa ture. Ilma Tiraambii eenyutudha? Oolaan abbaa gaarii qabu dubaala kaayee rafaasanii akkasitti Tiraambii abdataa. Kanatti aansuudhaan mormiin guddaan Faransaay keessatti dhoo'ee jira. Faransaay biyya jechuudha hooggantoota Awurooppaa taate jechuudha. Guyyaa irraan tanaa hiriirri guddaan hin eeggamin dhoo'ee jira. Hawaasni galaanni humna isaanii guddaa kaasee jira. Nuti seenaa jirraa Imaanuweel Makiroo nuun ta'uu jechuudhaan akka gaariitti hiriira guddaa dhoosanii ilaal makiinaa kanaa fi baladiyyaa tana karayyuu facaasanii makiinaa hunda akka ta'u makiinaa poolisii. Waan nama ajaa'ibsiisaa sila Afrikaanota taate egaa har'a rasaasotaatu irra deemaa jechuudha. Haa ta'u malee namoota 200 sababa kanaan jechuudha poolisoonni to'annaa jala oolchanis hanga ammatti hiriirri dho'aatii jira itti fufee jira. Imaanuweel Makiroo bakka agadaan isaa dhumate fakkaata ammaas. Dubbiin jajjabdu dubbii warra Awurooppaa tun wanni hin beektu. Akkasitti ammaan tana hiriirri guddaan kun Imaanuweel Makiroo hin feenu mootummaa haaree muddachuudhaaf duruun qaadhimataniiti jiran. Erga isa qaadhimatanii immoo dagaa kan hiriira galgala kana guyyaa irraan tanaa dhoosaa jirani. Kanaaf Imaanuweel yeerumaa jechuudha yoo harka kanatti irra gaarii akka mootummaa Leephaan akka hin goone. Kanatti aansuudhaan Neepaal seenaa addunyaa jijjiirte. Guyyaa lama keessatti hawaasni jechuudha galaanni bahuudhaan masaraa hunda seenanii barattootumarraa jechuudha fincilli ka'ee eegalee qaanqeen barattoota irraa kaatee hawaasa guutuu wal geessee facaatee hawaasa guutuu lafaa kaasuudhaan kaatee jechuudha poolisoota hanga qondaaltonni lubbuu isaanii baafatanii baafachuudhaaf dirree xiyyaaraa geenitti erga ka'an isaanis dhoorkuudhaan eertee miti malaamaltummaa dalaydanii qabeenya hawaasaa saamtanii harree baatanii jirtu jechuudhaan hawaasni itti cufee isaanis dhoorkee mootummaa immoo manuma keessaa gabbaafatanii masaraa seenuudhaan walaawalan. Akkasitti sababa tumiinsa isarraa amma hospitaala jiraa jechuudha. Tiraamp immoo ibsa baaseen mootummaa haaree filachuu abdii Neepaal amma immoo walgahii dhaabdee jechuudhaan dubbate. Barreessaan olaanaan illee ibsa kanuma baase. Kanatti aansuudhaan manni marii jechuudha Awurooppaa guutuun jechuudha mootummoonni Awurooppaa guutuun haleellaa Israa'el Qatar irra raawwatte cimsanii balaaleffatanii jiran. Isaan jechuudha wanta balaaleffachuuf amalaaf qabanii haa taatoo fi kanatti aansuudhaan jiddumaamee mallattoo gurraatti tuquraan sabskiraayib naa godhaa gaa galatoomaadha laal hirmaannaan keessan hedduu namatti tola. Oduulee guyyaa guyyaan oduu haaree qofaan isin biraan ga'e isin akkuma beektanii kanatti aansuudhaan Israa'el guyyaa irraan tanaa Yaman haleeltee jirti. Magaalaa sana akka gaariitti dhoowwitee jirti ammas haleellaa haariyaa. Isaan kun bakka iyyuu nama utaalan as dhoowwite gaasilaanii harkatti biyyoota giddugalaa kana akka gootee beeyti bakka qabdee beeyti kanneen kan Tiraampiitu harkaa qabaa akkatti tanaaf karayyuu seentee iccineenti. Kanatti aansuudhaan ilmi Tiraampiitis waa taa'u seenuun qabaa jechuudhaan suufa isaa kaayyatee jira. Waaw akkana wallettuu bakka abbaa buudeema fakkaata. Kanatti aansuudhaan Poolaandiin erga dirooniiwwan Raashiyaa jechuudha biyya isaanii keessa seenee warqutee booda akka malee dallanuudhaas ibsiteetii jirti. Haloo bahuu akka deemtuus ibsitee jirti. Kanatti aansuudhaan Tiraambii ammaas baqattoota Yukureen kan jechuudha baaburaan osoo imalaa jiranii boombiidhaan rukutamee jechuudha nama rukutee jechuudhaan shakkamee qabame murteen du'aa akka irratti dabartu dubbateeti jira. Waaw dheengadda waa taa'us keessatti dubbatee jira. Kana booda jechuudha namoota yakkaa jajjabaa raawwatan murtee du'aatiin akka adabnu itti yaalaatiin jiraa jee amma immoo itti yaaluudhaaf kunoo karaa kaayyate fakkaata taakka jee eegale. Dhugatti waan nama ajaa'ibsiisaa guutumaan guututti mootummaan hawaasni mootummaadha. Garuu hawaasaatu mootummaadha. Hawaasni yoo mootummaan toleef ni jaalata. Nagaan innis tasgabbiin jiraata jechuudha. Gaafa immoo hawaasa miidhee hawaasni tokkummaan kanaan hanguma xiqqatti hawaasa warra lixaa kanarraa wanti nama gammachiisa yoo jiraate tokkoffaa yoo lubbuun namaa jechuudha dho'isaanis ta'u harka namaatiin baate
lubbuma isaan keessa jirtu jechuudha tan namaa taate isaan keessatti biyya isaan keessa lubbuun baate hundi gabbaanii morman giizuma isaan gabbaanii xiqqaa guddaan akka hatattamaa dhiigni sun bahu poolisoonni jala bu'ee qoratee dhiiga san baasu godhan yoo gartee mootummaan kun hin ta'iniifis guyyaa lamatti fudhatu jechuudha gabbaan labsiin isaanii akkamitti akka isaan hawaasan guutuu dhuunfatan hawaasan kun guutuun akkatti wal quba qabuu fi akkatti jechuudha arra baane yoo jaan osoo guyyaa hin qabanne gabbee jechuudha fincila dhoosee galaana isaanii guddaa saniin mootummaa kana irra baanii jechuudha shimut darbanii achiin gara galaa gaggeessan hin dhibdu jechuudha kanaafi hedduu waan gaariidha jechuudha isaan ejjennoon isaaniitii hedduu cimaadha akkasuma mootummaanis lubbuu namoota jechuudha akka qaalii taatee beeka ni kabajaas hanga ammaan tanarraan tana haleellaa jechuudha mormii guddaa jechuudha Imaanu'eel Makroo mormuudhaaf dhoo'ee Faransaay keessatti magaalaa guddittii fi yookaan biyya Awurooppaa hooggantoota biyya Awurooppaa mata duree Awurooppaa jechuudhaan beekamtu irratti hawaasni isa fincila dhoosee fincila gabbee dhoosee daandii irratti jechuudha kun ammoo poolisoonni illee ittiin dubbatanii jechuudha hawaasa garuu qaqqaban hanga tokko to'annaa yala nama 200 oolchanii haa ta'u garuu nama tokko harkatti laatanii dho'uu fi kana keessa hin jiru osoo Afrikaanota taate bara kanatti raayaasan siin jahaartoo nama malee yookaan jechuudha maaliin ilmi namaa kun nama isaanitti fakkaatu akkuma ingiliffaa gizee haasawaan hooggantoonni Afrikaa kuni maddira deeman yookaan jechuudha wallaalaan waliin laaqan kanatti lubbuu namaatis akkasuma waliin laaqanii jechuudha maaliif kitaabota isaan jechuudha lubbuun ilma namaa kabajamtu yookaan jechuudha diimokiraasii juu osoo jechuudha seeraan dubbisanii hubatanii akka biratti faamanii aangoo jechuudha uummata fixaa jiran kanumaa fudhadhaa dhibbatti biyyoonni giddu galaa Arabaadhis gaa isaan warra jechuudha waan takka dubbachuu hin dandeenya hawaasni sagalee takka baasuu hin danda'u miidhamanis tolaniif itti toltus isaan warra jechuudha gabrummaamtu keessa yeroo ukkaamamtoota kana fakkaatti oduuleen biyyoota giddu galaa dhiiroo waa'ee Faransaay irratti mootummoonni addunyaa maal jaan mootummoonni Awurooppaa maal jaa khalaas gaa akkas taanaan biyyaatniituma Imaanu'eel Makroo gaggeessu fakkaatti kanaaf jechuudha jala buunee oduu isin biraan geenya hundaafuu ammaas jechuudha dhaabbanni Giloobal Sumudiin imala isaa itti fufee jira Tunuuziyaa irraa eegaluudhaan dooniin jechuudha kan uggura Israa'el cabsuu itti fufaatuma deemaa jira inshallah Falastiinis bilisa ni baatii abdii qabna inshallah fedha rabbiitiin kana hara oduulee biyya keessatti yoo isin deebnu akkuma ani isin gabaase oduun ani isin gabaase miidiyaaleen biyya teenya guyyaa irraan dana gabaasaa wal Masriini bishaan Naayil jechuudha nurraa cufamuun dhimma lubbuu fi jiraachuu dhabuuti jechuudhaan tarkaanfii barbaachisu fudhannaa akkuma ani isin gabaasetti jechuudhaan dhaadachaa jirti dubbataa jirti gara jechuudha mootummoota gamtoomanitti simatteeti jirti kana karaa oduulee biyyoota giddu galaa keessatti takka oduulee naftanii jirti liigiin Arabaa Imaarotota Arabaa jechuudha walgahii ji'a dhufu jechuudha Israa'eel wajjin gaggeessitu yeroo hunda isaan kun walitti jechuudha marii wajjin qaban walgahii wajjin qaban waan ta'eef kanarratti akka hin hirmaanne ibsiteeti jirti jechuudha kana maaliif jennaan haleellaa jechuudha Israa'eel Dohaa Qatar irratti raawwatte hordofeeti biyyoonni Arabaa jechuudha aaruu beeksisaniiti jiran kanaaf walgahii irratti hin hirmaannu jechuudha irraan tanaaf eeggachiiftee jirti ammoo faallaa sanii jechuudha manni maree nageenyaa jechuudha guyyoota muraasaa booda roobii dhufu jechuudha waa'ee haleellaa Israa'eel Qatar irratti raawwattee irratti marii akka taa'uu deemanis ibsanii beeksisaniiti jiran kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qabna kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deemtu sheer godhaan facaasaa kan isin dhoosi oduu ammeeti ammoo mallattoo gurraatti na tuqunaa subscribe isin galee subscribe godhaadha sheer godhaadha koomantii jalatti yaada qabdan kan nadhaadha nu jajjabeessaadha bakka hundatti ergaa bakka hundatti sheer godhaa facaasaa salaamu alaikum hedduu hirmaannaan keessan gara yuutuubiin xiqqollee ta'uu laafallee ta'uu galatumaadha garuu maashaallah hedduun isin jaaladhaa oduulee takka tasubaa keessan fixoonni nagaan naa tura